nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessan ani nagaa kooti bubbeen akka malee bubbisa laali dhugaa waaqa hin bubbisa uffata bakka hin uffatina sanumaa qamisii jedha dhugaa isiniin jedha isa wayii bubbisa argaa jirtu uffata koo waan inni godhu mana keessatti alattis laadhis daara fakkaata nama idaari dhagaruu maali akka kana ta'e beekuun bubbisa saba nama dhukkubsa keessa darbe. Anyway, sata akkam jirtu mee nagaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyo naa eebbifamu qilleensa qulqulluu argachuu keenya fi kennaa namaa hin qabu isa irratti dubbachuun nu barbaachisu karaa waaqayyo waan ta'eef wanti tokko kalee wanta tokko hargeeni baay'ee tokko yoo nama qabu wanta hin ta'e dhugaa waaqayyo jechuudha namicha tokkotu jira. Sabala fagoodhaan dhufe jedhe sabala nadhu dur nadhu kubeedhe manatti maatis dhiiseen haadha manaa koos dhiiseen ijoollee dhiisee dhufe birrii 2000 qabadhee bahee gaabiin uffadhee bahee sinqiis waan na barbaachiftu fudhadhee bahee erga bahee amma ji'aaf torbee lama birriin kun egaa akka ammaatti torbee tokko nama hin teessiftu soo maal jedhee waliin beennu ilaalaa kunu mana keessatti waliin beeknu wal barree baqaachumatti mana nyutoo dhufne jennee ituman jedhu gaabii koo fudhatee deemee jedhe laal akka kadhataa ta'e annama guddaa nama daa'ima qabu nama dhamanaa qabu dhugaa waaqa mataa waaqa koo laalaadha na nanni qufuf surur jedhu dhugaa waaqa yakkatti waan baay'ee natti dhagaame waaqa waan baay'ee jechuudha. I don't know ani waa biyya keenya dhugaa waaqayyo isiniin jedha silan ofii koo nyaadhee bulu yookiin bakka waan ta'ee jiruuf tuntaan kan warra duuban na yaachisa jechuun bakka dhugaa isinitti gaafiidha jechuudha. Innaa walumaan nyaanne shin fidee dhufee birris fuudhee dhufee inni immoo surma gaabina yaalaa hatatee deemee jedhee bakka qolluufinnaa jedhu anamma birrii 200 danattiin buluu fi birriin booda gara manaa boru ganamatti hin galu malee barbaadu jedha waaqayyo naa eebbifamu namichi tokko gargaaree lachuu siifan kenna jedheeni surmaayyuu birrii bareeda kenneef jechuudha birrii 5,000 innaa namni kun otoo namni sun itti dhufuu baatee namni kun hin argatu kana bara maaliif seetan namni birrii 200 sirraa barbaada malee sitti hixatu hin jiru Itoophiyaa keessatti. Sumarraa barbaada hundamtuu kadhataa dhabee too'iffatee ba'e dhugaa waaqayyo kadhata bakka namni waan ta'e jaanja'ee jira bara dhugaa waaqayyo na yaachisee waa'ee biyyaa dhugaa siin jedha yoo qabaattes bar rakkina ammoo Itoophiyaa keessa maaliif hoo jette gaafa rakkatee jedhee cabsee sirraa fudhata gaafa rakkatee jedhee otoo ati jirtu achitti waasi godhee sirraa fudhachuu danda'a maal godharee rakkatee soo atis qabaattu keessa jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Innaa dhugaa baay'ee nama yaachisa biyya keessa wanti hojjetanii fidan tokko hin jiru garuu waan baasantu caala. Waggaa sanee darbee dura yookiin immoo ji'a jaaffaasaa xaafiin 6,500 fa'ii ture. Garuu yeroo darbe ganna darbe birrii 10,000 maskaramii surmaa 12,000 ta'e. Nama daabilii yeroo dabalu mee ilaala 6,000 ture 12,000 naa ta'u iyyeessi maal nyaata isa malee immoo dheengaddaa ofcoon dhaqee ture ofcoo dhaqeetan akkuma isinitti himee otoo na laabitean dubartoota faanaan warree basiniin jedheera ani bitee hin beeku midhaani amma ofcoo dhaqeen yeroo hin jedhu dubartiin sortu jirti gaaf sana hin jirtu. Ashumaan ijoolleen biraa naasuu suranii minaamin sorree walumaan ofcoo kana dhaabadhee heege ganama silaa shumatu soree daaktatiin dhaqee fudhadhee galaashu amma ishiin hin jirtu waan ta'eef dhaabadhee oroofaa heegee amma tokko na laalte jettee na laalte baay'een daaksisee abishiitti naqee malee maatti hin naqne bakka. Xaafidha waan ta'eef isin jettee teesseetti madaabaraa afaan naa qabdi jettee kaateeti waa sitti himuu naan jette kiristoosiin dhugaa ishiitti himte bara naan jette ka'een
gabaa bu'ee jette. Boqqoolloos, misingaas, waan biraa waan itti dabalamus xaafis bitee walitti akka baay'atu jette. Bitee daasisee tan fide jette. Achiin ishiin ollaa gaa yookiin bunaan jedhu gani. Amma akkamitti eelirraa sii ka'aa naan jette. Jaanin garaa kootti jedhoo dide qixxaa isaan tolfadhaan jedhee jette. Innaa ofuma lafuma akkatti natti himte dhugaa waaqayyo. Innaa ani meekaniin akkas godhuufi naan jette. Haa baay'atuufi malee ani eelirraa ka'ee dhiisee waa'ee isaa yaadne an darbee jette. Ani amma akka baay'atu naa walitti bibbitu san. Boqqoolloos, misingaas, ruuziis, xaafis bite jette. Yalla yoo si didee eelirraa sii ka'u ishiin naan jennaan mataa gadum qabee oolidee qixxaan tolchamaan rakkoo qaban jedha jette garaa koottan jedheen jenneen ishii dhani jette. Innaa akkanatti jiraannaa nutti naan jette. Dhugaa waaqa bicha waan ta'etu sitti dhaga'ama yoona bicha dhugaa waaqayyoon siniin jedha. Injiru gaa of coodhum keessattuu argitan nama duwwaa midhaan xaafii duwwaa manum saattaa nyaatu xaafii duwwaa naqatee nyaatu argitan maaliif bakka meeqaan bitee xaafii duwwaa nyaata maatii faana jiraata maatii 5-7 faana jiraata. Yommuu waan biraatti daddabalee yaani gaa naa baay'ata jechuusaati. Bakka dhugaa waaqa waan ta'in nama midhaan haru sana yoo madaabara humnaa qabdi miteessee waasitti darbee biteeni naan jette gaa kanuma nuti maaddoo galfannu si qabu doofinnu si qabu bittaadhuma garana gabaa bu'een sanas walitti bite anaa baay'atu isaa malee eelirraa akkamitti ka'aa yookiin maal ta'aa isaan hin yaadne jette. Niifitu ishii ollaatu ga'anii fidennaan ani oorraa sii ka'uu baate naan jette. Ani mee baay'ina isaa yaade malee waan biraa yaadne. An akkatti ka'u maalitti yoo man darbee isa yaadu eegarraa koffaaye. Ishiin sirumaan mana walitti qicachuu dandeessi. Yoollee viitaaminii qaama isaanii ijaaru qabaachuu baate. Yoollee ta'uu baate waan nyaatanii bakka garaan hin aloolu. Gola tokko garuu tokkitti nyaachuudha. Dhugaa waaqannaa laaltan mee irrirrisin godha. Bakka homaa nyaatanii quuftanuu qabaatanillee. An takkaa jechuun dura suman beeka nama hiyyeessa suman beeka duratti har'atoon ta'an. Gina akka sabbara kanaa bakka qismii sin cabsa. Na baay'ee tokkoon gaddeetan dhugaa waaqa amma zimjeetuma dhaggeeffadhee maaliin jedhaanirre maal jettuun. Na baay'ee tokko ulfaata siniin jechuu barbaadeni namni karaa baay'eedhaan qaansaa baay'ee ulfaata namni karaa baay'eedhaan rakkachaa jira dhugaa waaqayyo siniin jedha saatii kana karaa baay'eedhaan waaqa karaa yoo nan baay'ee karatti hin ba'u qabu yoo nan taa'ee akkataatti taa'u qabu namna yoo nan hojjedhee isa baasuu caalas hojjetuu miti qansiraa kan inni ittiin oolu 2,000 kan inni jatti baasu 10,000 silaa guyyaa guutummaa achoola qansiraan biyya keenya amma 12tti ba'u mana. Taaksii eeggachuudha amma sa'aatii tokko innaachi ga'utti sa'aatii 2 iddoo qansiraa sana ammoo 11-12 bahe kan mana ga'u sa'aatii tokko sa'aatii guyyaa guutuu iddum sana hoola kan biraallee dabalata hojjedhaa jechuu hin danda'u. Inna dhuga baay'ee tokko na gaddisiisaa garuu yeroon waa'ee biyyaa yaadu biyya jechuun gaa maatii makee keessa jiraata nama keeti biyya keessa saba keeti yoo na bichaa baay'ee nama gaddisiisaa dhugaa waaqayyoon isiniin jedha. Garuu beekan kana booda akkamitti akka deebi'ee haaromu biyyi kun Kiristoosin baay'ee inni hojjetu akka fulla'ee hojjetu immoo hin godhani inni amma ta'e hangoo qabu achi akka sa'a helmanii kana godha. Ati hojii sana si jala taa'anii kallatti saaqee jechuuf sitti dhufuun tokko kan saaqanii immoo amma hojii hojjette galchirraa siin jedhanii fi inni sitti himan qobaadha. Inni irraa argatuuf inni sitti himan qobaadha. Namni aarii isaa deebisee cufaa hojii jalqabe sanallee jechuudha. Inni baay'ee ulfaataa biyya keenya keessa. Inni hojjetus hojjete fulla uwweessan fulla aree biyya rakkataa keessa taa'ee. Utoon hojjetee ganaa reefu mana kireeffatee isaa mi'a galchuu dhufanii gibira maal hojjetee akka gibira jedhanii hin beeku. Isaanii miti kan jalqabsiise, isaanii miti mannaagajaa kan kenne, isaanii miti kan kireesse. Isa dinka namni tokko mee hojjetee dirqama dhuguma gibira waan ta'e bakka mootummaan achumaa fuudhetti
warra eenyu kaffaluu fi cumaa kaffala waan jedhamu silaa sirriidha garuu hin jiru kun soo baay'ee tokko ulfaata waaqayyo garuu guddaadha an dhugaa waaqayyo kan bichaan jedha waaqayyo garuu guddaadha kan akka isa jira silaa inni guddaa taanaan hin jiraanne malee እና ምንም አናማ ቆፈኛችሁ ቆማ አትንገመዱ ማንፍ ሴት የሮ ዳበተ ላልቱ ዋን ባኤ ላልታ አሁን ፉንድሮ ካነ ፈይት ቀላል ይረከን ዱጋ ዋቃ ቀላል ይረከን ዱጀቹ አማ እንቱ መነካት ዳበዱ ቶኮ ዮኪል ሞጀላዱ አኔ አከን ማንካት አከን መትካት እናማቺ ባምባስ የዱን ይረከት ዴሜት ቦለ ፈረገንገለት የሮ ሳቴ ሰላልታ መብየ ነካ na hospitaalli immoo laasifii lafeetii kooti inni kaan waan ittiin saaxinii bituun dhabeeta kaatti baata ganaa nama dhaabdee funaantee asii achitti hiixattee minaamin jetta bakka sana rakki sana fuuldura kanatti dhugaa waaqayyo inni kaan immoo bakka guyyaa kana guutuu inni kaan namanni harkatti du'a siin jedha inni kaan mananni irratti gubate siin jedha inni kaan dhibeedhaan deemu silaa lakkoofsan qabu bakka gisee tokko bagan akan shilingi namatti hidhadhu na gooteen jedhaan egaa maaliif utoon bichaa qismiin bichaadhaan cabee deebi'ee nan dhiisu dafee yeroo immoo argitee amma san argitee waan ta'e gargaarte qaawaan cufu wayii ta'aaf jechuudha. Ammoo kisaatiin birrii kuma daa'ima akkuma baatanii fidatti deessanii fudhatanii bar harkatti baatanii galuu deemu ganaa galanii waa hojjetuuf ta'uun yookeetoo barriin seeniin baasu waan ta'eef በቃ ዋሚ ቀስን ላለ ዱጋስ ያና ብረፈይ ዋሚ ቀን ላሉ በኢየሱስም ጅሪኙማ ብየ ለፋ ዱጋ ዋቀ አናማ ፉንዱራ ካን ገረሳ ዲያፍሪ ዱመን ሱቂ ካና ሳቄ ዳይመ ባታኒስ ዴቢያን አርከቲ ዱቴ ሴንሲሳኒ ቶ ሴንሲሳኒ መና ኪሚን ሴንሲሲን ታሳገረና ቶ ዱቱ ኦ ሴንሲሳኒ ቶ አካመኑ ተ አቹማት ብሪ ራፉ ዳኒ ዋን እንዱማ ጎዳኒ ገዲሱ ኢጃ ኮቲ ዲዮ ካን ነማ ለማና አርገ ዳይማ ሲቲ አካት ባታ ማሽማ ባታኒ ደምቱ waan ittiin bitan ganammoo namaan waan ta'e jenne doom kana asuma daandii irratti asumatti immoo tokko duuba deebi'ee bita na bakka yeroo laaltan cinniqqisin godha amma sadarkaa yoona waan ittiin akka musme maan qabu dhukkubnaan fiigee dhufe dhukkubnaanuma fiigee seene ammasitti immoo bol'amee qasee nagaa ammachi akka manitti illee malee umaame Afrikaa qabatee miti kan akkamuu dhufe si jammarees namna rakkootu duuta wadhu jedhee hiixatu yookiin birri shilingii kennu yookiin duuta yaani indu amalee sabbaa isaa fida shilingii namni kennu jiru dhugaa waaqayyo ani biyyi keenya maakan akka abaarsaatti maakan ta'e isa jedhu dhugaa waaqayyo baay'ee tokkoon gaddaan bar baay'ee tokko iyyumni gaariidha bar hundumti wal fakkaatee yoomuun hundumti wal fakkaatee baduun baranan arge adeellan barasa kanaa miti barasa durii abbaan lafaa qotee mootummaadhaa galchuuyyuu nagaatti jira boloqqee nyaate yoon arguu baadhallee seenaa nan dhagaa dhugaa waaqayyo inni lafa qabu lafa isaa qotee mootummaa galchaa ture jedhu naa bara Lasllaasee duuba isaatti yoo haftee ishiitti jiraata bara sanaan jiraate namni bara sana asiitu hin jiraate namni garuu bara isa kana dhugaan isiniin jedha baay'ee tokko nadhaa bakka nadhaa yoo dhum qabaatan keessatti gammadan akkamitti gammaddu to garanaan duqaanni kun jiru to garanaan boo'ichinni kun jiru to karanaan tokko barana sukkaara qabdi mucaa gajjaa sukkaara qabdi lafa rukutte jedhanii inni kan siraa hojjeta fooqir asii jiru xeet garasi jedhanii mucatti fidee immoo laalee mana kimete harka isaatti immoo baatee deebise mucaa sukkaara yaani maasoon qabu waan ittiin akka musamma kanan qabu wanta kennanii fi deebisee mana namaa kaayee deebi'e himboo dhiirri kun dhugaa waaqa boo addeema ijaan nama nargu kan akkana godhate fundurum kaatiniitiin tokko qabde maal taate himboo azim jedheen himu achi mucaa akkana kan inni keewwatu shabaxiini duubanii shabaxiin meetira tokko dheerate bakka kan lafoos kan eenyus isuma meetira tokko dheerate duumni karaa koomee huraate lafarra deema namichi kun akkama shabaxii keewwata malee shabaxii irra darbe miilli isaa uffanni inni uffatu bakka anillee bargeet koddee iddoo kanatti jedhiin jedheeniiti aninni of hin beeku ani nasa tiraanspoortii kennee fitan deeme deebiin jedheen ani gisee biraatti caammaa uffata akka kennamu
jedhiin jedheen inni ittiin nan beekaa naan jette ittani maa naan jette asumaa dhufu mana yoo yaada maal beekaa asumaa dhufu akkas jedhiin jedheen ittani maa naan jette indasii gambee kan hin argine ani gaa turee dhufa suuqii guyyaa guutuu asin oolaani namatti kennadhee deemu. Innaa ibboo maal taate ittiin ishi maan mucaan maal taate ichi gisee tokko naffasee akkasii naan jedhani amma immoo mi'a koshii qarsiraatti hin jedhu namni ni yaalaa fudhata. Kaatee bu'uuf immoo duwwaa torba immoo birrii 20 naqa. Qabdaa ishii tiraanspoortii nan kaadha nan qaqqaba. Shabaxii sitti miillisaa keessaa bahe shabaxiin yaada duubni isaa hurate. Meetira tokko dheerate shabaxii si jaman shabaxii offaa tokko beektuu laasaa leenyu miti. Anna shi'eetaan asilaa daandii marraa kaadhee dhufee nan kaan baajaajii kenneefi aniitiin immoo namaaf kan qabu maalan kun maal ishin jennaan kaadhee dhufee baajaajii kenneefi in kaateen ammas mi'a koo fudhatu jedhee yeroo ishii ittiin waan arge hojjetu gaachumatti gateen naasuu dhufe. Tokko immoo jala fudhata gaa qoraanii itti kennachuudha. Anna deebii jedhiiniti asumatti agarsiisi yoollee inni isatti hin himne inni innasum deemee tiraanspoortii fudhate deebii jedhiin yaa dhufu asii caammaa uffata waan tokko kennamuufi danda'an jedheenan. Anna argasiillee argine. Anna waan baay'ee argitu baqa hin jiraatne dessi isiniin jedhu dhugaan isiniin jedha dessi isiniin jedhu. Maal isiitti tolamee atamma ofii kee bichaadha uffatte silaa kan bitaa keetii mirga keetii deemu waan meeqa. Na baay'ee nama gaddisiisa biyya keessatti dhugaa baay'ee tokko. Garuu kadhannaan furmaata jedhee yaada waan hin jirre jiraachisa jenneetti amanna mitire kadhannaan baay'ee baay'isa tokko. Dhugaa kadhachuudha bakka waan addaa tokko godhii yaa Waaqayyo jechuudha. Inni nanaasa'u kun iddoo itti maatiin keessan jiraatan, iddoo itti obboleessi kee obboleettiin kee jiraatan, iddoo itti maatiin kee jiraatan, iddoo itti sabni kee jiraatudha. Keessa jira, kanumatu keessa jira, iddoo kan biraa hin jiru bara. Bakka kan akkasitti rakkachaa jiru isaanuma jechuudha. Kan biraan jiru. Innaa baay'ee ulfaata kadhachuudha garuu hundumaafuu seenaa yookiin eewu miti kan hin haasa'aa jiru nama samma keessa jiraachaa jiru borummoo innaa galtan isinis kan ija keessan hin argitan jechuudha. Kan ija keessan hin argitanii baay'ee ulfaata baay'ee tokko jechuudha baay'ee.